Assalaamu alaykum kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessan fayyaa akka taatan abdiidha qabna. Gara viidiyoo xiinxala keenya harootti nagaan dhuftan kutaan ajaa'ibaa kan biraa beeksisni Kurulus Orhaan gallakkifameeti jira. Xumura kutaa kanaa irratti Alaaddiin waa'ee Dursunii fi Efraanos yaaddoo isaa ibsateeti jira. Akkasuma hunda isaanii kofalchiiseeti jira. Viidiyoo har'aa keessatti waa'ee kutaa itti aanu ni dubbanna. Akkasumas beeksisni haaraa fi baay'ee nama gammachiisu tokko illee gadhiifameera. Xiinxala keenya jalqabuudhaan duratti namni hundinuu ergamaa keenya jaalatamaa irratti salawaata buusuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa beeksisa keenya keessatti cidha Orhaan Bey fi Aspoorchaalleen agarsiifameeti jira. Akkasumas Faaximaallee isii haala rakkisaa keessa jirullee ni mul'ata. Viidiyoo kana keessatti akkasumas waa'ee Goonjaa fi Niilfer ni haasofna. Sababni isaatis beeksisa keessatti akka agarruutti haleelamaniiti jira wanti. Goonjaa yeroo kana haadha ta'uu ni dandeessi. Kana baruuf viidiyoo kana haga dhumatti daawwachuu hin dagatinaa isin jenna. Hanga ammatti chaanaala keenya yoo subscribe hin goone ta'e amma subscribe godhuudhaan viidiyoo kana like gochuullee hin dagatinaa isin jenna. Dursa waa'ee Goonjaa hatun haa dubbannu. Akkuma beektan Goonjaan kanaan dura mucaa tokko dhabdeeti jirti. Haa ta'u malee akka odeeffannoo seenaa ibsutti ijoollee Alaaddiin Bey Goonjaa irraa harkateeti jira. Kanaafuu yeroo kana wanti Goonjaa mudatu tokkollee hin jiraatu jechuudha. Haadhas ni taati jechuudha. Niilfer yoo ilaalle Muraad akka deessee beekamaadha. Mul'ateeti jira waan ta'eef. Muraad seenaa baay'ee dheeraa fi barbaachisaa ta'e qaba. Waa'ee kana viidiyoo addaa isiniif hojjanna. Niilfer humaa hin taatu. Sababni isas akka galmeen seenaa ibsutti bara 1383tti addunyaa kanarraa boqotte. Kanaaf yeroo dheeraa fiilma wal duraa duubaa kana keessatti hojjechuudhaan itti fufti jechuudha. Mee waa'ee Faaximaa fi Efraanos haa dubbannu. Waa'ee aktaroota lamaan jaalatamtoota kanaa haa dubbannu. Akkuma kanaan dura isiniin jenne gaa'illi isaanii salphatti hin ta'u isiniin jenneeti jirra. Akkasumas rakkoo hedduutu isaan mudata. Rakkinoota baay'ee keessa akka darban beekamaadha. Cidhi isaanii kutaalee dhumaa bara kanaa keessatti ni agarsiifama. Bara kana keessa gara kutaa 7 hanga 8tu hafe. Kutaa itti aanu keessatti Andirees kiyyoo Efraanos kaa'e keessa ni kufa. Kan nama dhibu garuu Faaximaan harka isaa keessatti ni kufti. Andirees immoo Faaximaa fayyadamee miliquu ni danda'a. Kanaaf Faaximaa wanti takkallee nu hin mudatu. Iyyaaddeena jaalatamtoota daawwattoota keenya taateewwan dabalataa hedduutu himamuu qaba. Garuu viidiyoo akka hin dheeranneef asitti dhaabbanna. Ammaan booda odeeffannoo saffisaa fi si'a qabeessa ta'e isiniif kennuuf guyya guyyaan viidiyoo hojjechuuf ni yaadna. Viidiyoo har'aa gara xumuratti geenyeerra. Yoo gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti gaafachuu dandeessu. Gaafii keessan viidiyoo itti aanu keessatti deebisuudhaaf ni yaalla. Viidiyoo itti aanutti wal argina. Haga sanitti nagayaan nuuf turaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum.